نأومي كانت أني hamma kana sa'aatii hamma an jiru kana keessatti ilmoo kiyyaaf jecha waan hin fedhu rabbiin foon ilmeet yaana nyaachisu handhuura kana dhabsiise narraa kurrii 50 ofirkaan qabu waan amma sa'aatii kana keessa garuu namni kana beeku isaan maallaqa qabaniin warra as keessa jiru waan bilbila na jalaan kaasan gaafa rakkoon uumamu maallaqa ofirkaan qabu amaani yoo rakkoon wayina irratti uumame nama itti bilbiladhu qabu hiriyaa isaatiin kaardii na ergii jedhe makiinaa ni qabna garuu dalagaa hin jiru hojjetaa hin jiru ruksaan isaa irraa ba'ee jira makiinaan akkamitti hojjetame yoo makiinaan yoo dalagellee torbaanitti 3,000 jecha kumni sadan suni aspeezaa isaanii guyyaa lamatti daayipariin isaan kaayatan birrii 450 hin bitama daayipparii sadii fayyadama jechuudha. Ilmaan kanatti kilo lama oli ani bachu anaaf dhorkaan. Bakka maamaati amshirii ijoolleen Oromoo warri haadha faatee bira jirtanis warri ana bira jirtanis akkasumallee obboleettii nasiifuu bira warri jirtanis nama tokko soinee Oromoo saa ta'u saba biraa nama tokko barbaannee wajji taphanna jenneeni yoo inni kun hin jedhe yookaan immoo nama akkana jenneeni itti himnee geemii beellamaa qabnee fi haa tapsiifnu achi booda nullee diyuutiin goona fi kanaan booda immoo warra malakkoofsa fudhatan dhiisaa hin bilbilinaa fi homaayyuu hin gaafatinaa sagalee qofa obboleettii teenya akkaawwantii kennuu kaayii jedhanii fattamanii jiraatu. Nagaa Abrahaam isaa jiraatu. Sahaabdonni Rabbi ergamtoonni Rabbi baay'een isaanii qormaata jajjabduu keessa dabran. Akkanumatti miti kan maqaan isaanii har'a waamame. Ati har'a handhuuratu dhabdu lafa illee si cabu. Namni waan fedhellee si hin jedhu. Okay? Baankiitti galchan. Isii gaafataa bakka lakkoofsa isii keetti akka gaafata qastii kiyyaa abdee. Innaa waan hundaa obsaan dabarsi. Maybe bur ijoollee tanaan sii taruu dandeetti. Maybe immoo Rabbiin osuma akkanatti sifatanu jireenya ta'e tana uuma xiqqoo isiitiin. Makiina namni guddaa godhu tokkoffaa makiina namni qabu takka gommaa mataa kaayyuu yoo itti bituu dadhaban motora dhiisati khalaas ummate makiina jira malee wanni makiina sun hojjettu hin jiru. Kaayiroo keessa immoo nagartan akkuma Itoophiyaa bajaajii kadachii guute kana yoo ijoollee liibii seentuun agarraa bajaajii qabaachuu miti bajaajii sun wani daleedu jira. Hojiin biyya isaatti jira bajaajii takkaa miti 10 haa qabaatanii fakkeenyaaf takkitti dhiisa bajaajii 10 haa qabaatanii mee Oromoon as dura bajaajii 10 bittee faa jennu bajaajiin 10 suni hojiin jira dalagama galiin bajaajii sun gadi waan jetiyaan arge wahii irraasi hima dubbiin keetii afaan isin badini ganama baatee ijoolleen kenna dirree rabbii tana hunda zooraa oolte birrii biyya kanaa 200 fuutee galti. Birri biyya kanaa 200 jechuun birriin takkittiin biyya kanaa Itoophiyaatti birri 3 hibbaati. 200 hagam taati asab. 200 fuutee galti. Wallahi bakka aniin tun wallahi yoo bajaajii Oromoo yaabbatanii fuudhaaf. San keessaa iyyuu bare dhiinni isaanii meeqa jigee meeqa laalikaa uummata kanaan wal fixanii sanuu garii ukkaamsanii irraa fudhatanii sanumaayyuu harkaa fudhatanii waa meeqa ta'anii sanuuyyuu laalikaa 200 sanuu galfatanii jechuudha. Kasanumaa irraa fudhachuudhaaf lubbuu isaa baasanii jira bara. Sanumarraa fudhachuuf lubbuu kabaaftu jira. Sanumarratti iyyuu kaqaalamu ka biintamu ka mullaaciidhaan baqaffamu jira qaamni isaa. Waa meeqa ta'anii ilaal sanuuyyuu sa'a 10 akka taanaan galan gara manaa cufanii gara manaa galan 10 akka ol torraan abbaa barbaade dadhoola barbaade sitti bayeetiin funyaan dha'ee sirraa fuudha jechuudha. Hin dandeettu hojjechuudha. Akkama Suudi Arabiyaa irraa amma hin galchaaf jettee jirti. Isillee akkaawuntii lakkoofsa keessan dabarsaa fi akkaawuntii ergaa fi kanaaf warra azala jirtan hundi keessan waan qaban hin herreginaati. Fakkeenya biyya Araba jirtan mee fakkeenya gabaabduu takka isin hima. Biyya Araba jirtan biyya Faranjii jirtan haa jennu. Biyya isin jirtan santu murteessamoo qaaliidhaan tiyamee natti hima. Biyya isin jirtan santu murteessamoo isin hojii qabaachuutu murteessa. Oisi qaalii kiyyan badhaa. Okay, biyya isin jirtan santu murteessamoo isin dalagoo qabaachuutu murteessa.
ati biyya baay'ee jiraatte ani biyya Eesiyaa jiraadhe ilmi keenya tokko obboleessi keenya tokko Itoophiyaa yoo jiraate aniifati yoo hojii hin qabaatin hojii yoo argatin isa Itoophiyaa jiru santu nu caala yoo hojii qabaate kanaaf biyyi hin murteessu okay ijoolleen Dubaayis jirtan Saudi Arabiyaa illee jirtan warri lakkoofsa kiyya qabu laa usneen taphannu qaalii kiyya beellama qabnaafi so warri lakkoofsa kiyya qabdan ooyee Nasraddiin kiyya na dubbisa akkaawuntii amma irraa fuudha WhatsApp irraa isinii dabarsa anaa miti. Amma iyyuu kennuuf hin dandeettanii isiin kun akkaawuntii asii biyya kana keessa jira. Nama kennate ta'ee abbaa manaa asii ta'ee galgala kanaa iyyuu keessaa baasee fi waa godhuuf ni danda'an jechuudha. Waan qabdu dhagee akkaawuntii isii irratti darbii fi keessa na dubbisi akkaawuntii warri amma akkaawuntii irratti darbachuu hin dandeenye warri giiftii kennuu dandeettan amma dhagee akkaawuntii isii irratti darbii fi galgala dhaqeetiin abbaan manaa isii keessaa baasee baambartiif daa'immanii bituuf ni danda'a jechuudha. Yeah, exactly. Argitanii guyyaa hadhaa kanaayyuu walgala waan ittiin ooltu ni ta'aafi jechuudha. Suusi amma liibira jiraan danda'u miseeji gubbaraa yoo gasiin ergamanii liibirraa beessi erga siifuu teenya amma waatisaappii kiyya xumurri isaa 45 akkaawuntii keenaa ergii no akkaawuntii miti bakka lakkoofsa isinii kenna warra isatti miseeji naa barreessaa jirtan hundi keessanuu lakkoofsuma isa isinii kenna direct man akkaawuntii isinii dabarsanii lakkoofsa qofa na gaafadha lakkoofsa siifuu isinii dabarsa. Wanni jechuu barbaadu gara laafoo ila bar isinuu isin lamaanuu keessanii yoo namni biraa garaana jabaate isinuu keessan sagalee naa ta'udha sagaleen isin naa taatan akkami. Guyyaa beellama dhukkuboolaan ji'a torbaffaan dhumate adii bulii 12. Biyya kana keessa sponsora godhanii biyya kana keessa nu baasan ammallee yoo isin na gargaartanii geemii sana tabsiistan Oromoon kama na gargaare san laalasii galee amma baran dubbii macarrashaa isinitti hime waan deemuu aannan ijoollee xiyyaa bitadhu hin qabu garuu iman jiraataa jira akka rabbiin na jiraachisutti osoo waan kenna kana mariyoo itti gootanii silaa nuutiin qabdanii maqnaafu yoo Oromummaanuu hafe Amaarayyuu haa ta'u haadha ni qabdaami haadha keetiif jecha beeyte. Ani waan qabullee nostoo amma waaso ite kalee si gargaaree ture no annan gargaarre jenne niin beeka akka jeesaan keessan harka jiru garuu daa'ima afurtuun harka jira niin nadhabe bakka hamma humna kiyyaa ol ta'e ayyi an maal gochuu qabame ishii. Bakka an boy siifu Saudi Arabiyaa irraa ijoollee jirtan aadee yeroo tokko carraa naa kenna isin. Isin haasayaa miyuuti isin gochaa jira ijoollee lakkoofseema isin haasayaa. Asli jechuun kanaaf nama nuuf ta'an dubbadhellee bixuun biqisa. Warri na jala jirtan ani miyuutu waan godheefi jara hundaa miyuut godhee jira warri erguu fi barbaadan na dhageeffadha. Sagaleen akkasii hin geenyeef jara hundaa miyuut godhee soo waan biroo akkasinitti hin fakkaanne qabadha irra deddeebee lakkoofsa isinii himaa. Kuma birrii 50 Suudii biyya niyyate san ergii fi walla doolaarri dhibba biyya kana birrii 3,000 ta'a. Doolaarri dhibba 2,600 doolaarri dhibba 3,900. Walumaa galatti bakka hin jiraa miti. Isiidhaaf waan aananiin bitattu ni ta'aafi. Waa wayiin godhattu ni ilmoon dhalaa keessattuu wallaahi. Ani waan akkam ulfaatetu ija afoon dhaaba wal ija nama afoo dhaabachuun wallaahi du'a yaa saba kiyya wallaahi. Suusuu fooloo si godhee jira eessa jirta biyya kamirra jirtaati? Duwwaa sana osoo dhiiftanii amma WhatsApp na sitti ana naa bahee jira WhatsAppin naa bahee jira daddafeen namaa baya waan ta'eef pilaas godha eda'uu jechuudha. Eda'uu Filaasii godhaa ammallee jira bakka isiin duwwaa 10 akka jette san 53 13 25 mee warra amma na gaafattan qabattanii warra amma na gaafattan qabattanii lakkoofsa amma himaa jiran kana akkasumallee ijoolleen biroo warri lakkoofsa na gaafataa jirtan qabadhu inni akkasuma dhageeffadhu namaaf hin gargaarsa godhaa jirra. Sagalee faayaa fi sagalee. Ijoolleen amma na gaafattan qabattanii. Salaamu alaikum. Qabattanii jirtanii. Mee gara nama yeroo namni jala kana qabattan barreessaa. Namni qabattan jala kana barreessaa.
Wayyoo shabakaa kiyya bakka abaani. Ayyee si fakkaate. WhatsApp irratti si erga sajjii. WhatsApp No, no, biyya no. naayinaan jedhi yoo qabaatte suusii. Waa'ee warri qabattan daayirektimaan isaan dubbistan jechuun. Irra deebi'a. 00 barreessurraa pilaasii yoo gootan irra bareedaadha. Kun sooretti Jimma Abbaa Jifaar isinii barreessiteerti lakkoofsa kana qabatta. 20 11 24 53 13 25. Please garuu gaafii adda addaa maal akkam Dura siif abbaa manaa kan keetii waliin Suufii haasa'ee argee dhaga'ee jira. jira. Isin Liibii beeka aduu waan ta'eef seenuu hin ani dandeenye. rakkoo keessan dhagahuun hundaran natti ulfaata. Waan qabu lakkoofsa kan Siifu keenya jira qaba waan qabadha, ta'eef si siifa. ergaa jettee. Maqaa siifan jira qabadha. Isin maal jechuun kaadhuma daa'immanii kana jechuudha lakkoofsi kasiitii bare. Lakkoofsa Ani masinii malee kun maalitti kasiiti. dagartanii dhiyoo namni qaba jaarmanii irraa na dubbisee birrii biyyattiin akkuma 3 kennii finaan jedhee birrii Itoophiyaa akkuma 10 kennii finaan jedhee okay jedhee qabadhee gaafa kaan laali kaan yoo jala kana jiraate haa dhagahu inuma milike. Namni Inuma keenya milikan. akkanuma. Ijoollee Maaliif maqaan isinitti bulu maqaa isiitti malee akkaawuntii isitu isinii mana erga. kiraa qabdi jedhanii saniif jecha ammas taree deebee haali naan jechuudha bee milikee naan jedhe baga milikteen jedheen. Dhiifama silkii uummanni narra dawwalee isaan irraa bahe dhiifama. Am sirkaalee rakkoon qabu. Akkaawuntii isaan isinii kennan ijoollee wanni lakkoofsa isinitti kenneefi akkaawuntii achi isinii kennan. Keessan na dubbisi ishii lakkoofsa siisiif ergee walis quunnamsiisa duuduu ta'u. Anama Warri nama amanu lakkoofsa qofa qabatini keessan na dubbisi. Namni amanu qofti. Namni dandeettan cuftinuu qarqaara. Anillee gama kiyyaan ni qarqaara. Oromooti. Anama luuluu amanaa Oromiyaa fi amanaa. Oromiyaa fi amanaa. Waalaikum salaam wa Namicha dinnichaa kana maalitti dawwalaa oolan? Faata jana kabiyyaa warra abbaa isaanii miti maan beektu. Warra bitachuuf dollaara. Wallaa dhugama jettee bar. Anaaf si seetaa faatanii hin beekti gurbaa bakka inni jiru funyaan qaqqajeela bootomii fi himuun kottee lafaa isa gurdi miseen jaraan. Warra koomatti barreessitan lakkoofsa fooloo isinii deebisaa jira. Warri qabattanii warri hin qabatin amma sada isinii deebi'a. Eda'uu 20 11 24 53 13